Egaan akkam jirtu daawwattoota keenya kun Dombir Oromoo Vine sagantaa oduu kan torbanitti guyyaa sagal isiniif darbudha. Oduu qabannee dhiyaanneerra nu faana tura. Dhukkubi lagummaa fi gandummaa sooshaal miidiyaa irratti tatamsa'aa jiraachuun dhaga'ame. Dhukkuba kanaaf ka'umsa kan ta'an kan namoonni baay'een yaada jiddu galeessa yookiin yaada bilchaataa qaban jechuudhaan sooshaal miidiyaa irratti hordofaa ture ta'uun ajab nama jechisiisaa jira. Haa ta'u malee akka maddoonni keenya jedhanitti warroottan dhukkuba kanaan qabamanii dhukkuba kana facaasaa jiran kan isaan keessaa akkanatti wacu isaan osoo hin tahin ruuza biyya Arabaa ta'u akka hin oolle dubbatan. Malaa jennee dhuufuun daalatti jedhu mitire Oromoonni Boorana. Akka xiinxaltoonni keenya jedhanitti dhukkuba kanarraa baraaramuudhaaf ulaagaalee asiin gadii kana fayyadamuun dirqama jedhan. Viidiyoo isaanii sheer godhuu dhabuu, viidiyoo isaanii laayik godhuu dhabuu fi irratti koomenti godhuu dhabuun akkam barbaachisaa tahuu dubbatan. Dhumarratti waa'ee dhukkuba kanaa qeerroon biyya keessaa maal jedhu laata? Ilamee yeroo haadhi keenya wayyaaneedhaan gudeedamaa, obboleettiin keenya wayyaaneedhaan gudeedamaa jirtu kanatti gurra dhimma akkana dhimma gatii hin qabne akkanaa ittiin dhageenyu miti. Gurra rasaasa wayyaaneetu ittiin dhageenyu hin qabnu. Kanaaf nuti kanarraa qeerroon biyya keessaa dhimma tokko illee hin qabnu. Walumaa galatti kan hin jechuu barbaadu nuti baay'ee tokko biiziidha kana dhaga'uudhaaf.